Rakkoo neetworkii bilbila keenya irra jiruun yeroo tokko tokko namootatti gaafa dawwallu emergency call jedha deddeebi'ee emergency calls only jedha. Egaa rakkooma kanaan kan wal qabatu yeroo darbee comment box jalatti na barraa'ee ture. Product name bilbila isaa barreessuudhaani bilbilli koo yeroo tokko tokko ni hojjeta yeroo tokko tokko immoo emergency calls only naan jedha. Erga biteetti fayyadamuu hin dandeenye wanti na gargaartoo jiraate naaf himi jedha. Egaa rakkoon kuni rakkoowwan lamadha jechaadha yeroo baay'ee. Inni jalqabaa bakki nuti jirru yookiin bakki jiraattu neetworkii dadhabaa ta'uu danda'a guutummaa guututti neetworkiin bakka sanatti gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkoo isa jalqabaati inni kuni. Rakkoonni lammaffaa rakkoo bilbila keenya ta'uu danda'a. Rakkoo seetingii bilbila keenya ta'uu mala. Egaa isa kana keessatti ani rakkoo isa lammaffaa kanaaf furmaata sii kennachaadha. Rakkoo bilbila kee keessaa seetingii wal qabatu irratti dhachaadha kananiin furmaata sii kennu. Egaa rakkoowwan seetingii bilbila keenya keessa jiraniin wal qabatee bilbila keenya keessaa rakkoowwan seetingiidhaan wal qabatu emergency calls kan jedhu kana akka irra deebi'ee isin hin mudanne yookiin akka inni bilbilli keessan akka inni kana hin jenne dhaaf furmaata kan ta'u wantoota sadii isinitti himachaadha. Wantoota sadan kana yoo fayyadamtanii bilbilli keessan emergency calls hin jedhu jechaadha deddeebi'ee kuni furmaatadha jechuudha. Kanaafi gara sana deemee akkaataa kamitti seetingii bilbila keessan keessa jiru akkaataa kamitti akka sirreeffattan isinitti agarsiisa jechaadha. Kanaafi itti fayyadamaa 100% furmaata isaati jechuudha. Kanaaf gara sana deemee isinitti agarsiisa. Kanaaf egaa kana gochuu fi seetingii bilbila keenya irra deemna. Seetingii keessa deemna. Seetingii keessaatii connection kan jedhu kanarra dhufna jechaadha. Connection kanarratti click goona. Achii booda mobile network kan jettu jirti ishee kana jechaadha. Ishee kanarratti click goona. Isa booda network operator kan jettu jirti. Network operator irratti click goona. Isa booda simiiwwan kanarraati select automatically kan jedhu kuni banamee jira yookiin on ta'ee jira jechaadha. Ishee kana off gochuu qabna. Inni kuni yeroo tokko tokko simiin keenya jechaadha. Unsupported networkii yeroo tokko tokko unsupported networkii irratti connected waan ta'uufi emergency callidhaaf sababa ta'a jechaadha. Kanaaf ishee kana disable gochuu qabna jechaadha. Simii lachuurraayyuu disable gochuu qabna. Isa booda yeroo disable goonu select available network kan jedhu nu dhufa jechaadha. Bifa kanaan optionii networkii simii qabnu irratti hundaa'ee jechaadha. Simii tokkoffaan Itiyoo Telekoom yoo ta'e Itiyoo Telekoom bifa kanaan jechaadha optionii isinii dhufa. Isa booda select gootu jechaadha. Isa booda registered on network jedha. Kan lammaffaafis akkasuma jechaadha. Simii lammaffaafis disable gochuu qabdu. Disable gaafa gootanii scan godhee ofuma isaa available network ofuma isaa isinii baasa waan ta'eef isa booda isa lammaffaaf simii maqaa simii sana asirratti isinii dhufa waan ta'eef pick gochuu qabdu jechaadha. Warra kana lamaan bifa kanaan register gochuu qabdu jechaadha. Inni kun egaa gaarammaansaa simiin keenya networkii sanatti connect ta'a jechaadha. Inni lammaffaa seetingii makana jala dhuftanii seetingii normaalii seetingii keessan jala dhuftanii general management kan jedhu jira. General management kana jala deemna jechaadha. General management kana jala reset kan jedhu jira bifa kanaan jechaadha. Reset kana irratti click goona. Reset kana irratti click goone reset mobile network setting kan jedhu jira. Ishee kana irratti click goona jechaadha. Isa booda eddee asirratti click goone simii hamma qabnu yookiin simii tokkos ta'uu lamas ta'uu danda'a. Simii qabnu sana tokko tokko isaa reset gochuu qabna jechaadha. Simii qabnu sana tokko tokko isaa reset gochuu qabna. Isa booda bifa kanaan reset goona. Asirratti passwordii lock screen irra jiru sin gaafata jechaadha. Sagalchuu dandeessu bifa barbaadanii kan qabdan sana jechaadha. Isa booda bifa kanaan reset gochuu qabdu. Kan lammaffaas kan simii lammaffaas akkuma kana reset gochuu qabdu jechaadha. Inni kun immoo yeroo tokko tokko bilbilli keenya networkiin bilbila keenya irra jiru old ta'uu danda'a yookiin immoo broken ta'uu danda'a waan ta'eef isaan kana clear godha jechaadha. Inni kuni reset gaafa goonu inni kuni isa lammaffaadha jechaadha. Inni sadaffaa bilbiluma keenya irra yookiin seetinguma kana jalaati software update kan jedhu barbaadna. Software update kan jedhu kanarratti click goona. Isa booda download and install kan jedhu jira. Ishee kanarratti click goona. Isa booda softwareewwan update barbaadan tokko tokko update gochuu qabna jechaadha.
yeroo tokko neetworkiin keenya akka bahu yookiin immoo akka sirriitti hin hojjenne akka dadhabaa ta'uudhaaf sababa ta'u waan ta'eef sooftiweeriiwwan update hin taane yookiin sooftiweeriiwwan old ta'anii isaan kana update gochuutu nurra jiraata jechaadha. Kanaaf wantoonni kun sadan furmaata ni ta'u waan ta'eef itti fayyadamaan isiniin jedha. Galatooma.